Nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa rammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa afuraffaa daayinaamiks kan jedhu paartii lammaffaa isaa waliin ilaalla jechuudha. Egaa kutaa har'aa keessatti kan waliin ilaallu seerota sochiiti jechuudha. Laws of motion kan jennu jalqabna. Kutaa har'aa keessatti kan ilaallu Newton's first law of motion and Newton's second law of motion. Seerota immoo seera sochii Newton isa tokkoffaa fi seera sochii Newton isa lammaffaa waliin ilaalla jechuudha. Kutaa har'aa keessatti kanaafuu isinis chaanal jaaf keessummaa taanaan subscribe gochuudhaan maatii taanaan viidiyoo wallaahi share gochuudhaan irratti keessatti filattuu Oromiyaa buluu barka dhaqqabu gahee keessan baaddaa akkasumas maatiriiwwan barnoota adda addaa argachuu barbaadan chaanaalii telegiraama keenya Abdii Fiiziksii Akaadaamii join gochuun dagatiina caalmatti mura deeggaruu barbaadan viidiyoo kee ilaaltan VPN banadhaa kallattumaan qabee keenya har'aa haayigaa laws of motion. There are three Newton's laws of motion, which are fundamental principles that describe how objects move and the forces acting upon them. Egaa seerota sochii kan jennuun seerota sochii Newtonidha jechuudha. Seeronni kunneen sadiidha jechuudha. Isaan kunis kutaa darbe keessatti waa'ee principle of dynamics introduce yommuu goonu kaasneerra jechuudha. Qajeelfamoota bu'uuraa wantoonni akkamitti akka socho'an ibsanii fi humnoonni immoo wantoota socho'an irratti dalagaan kun maal akka ta'an kan ibsu seerota sadiitu jiru jechuudha. Seerota sadiitu jiru. The first one is Newton's first law of motion or aka law of inertia. Seera sochii Newton isa tokkoffaa yookiin immoo seera inertia kan jennu kanadha jechuudha. Second, Newton's second law of motion. It is also known as law of force and acceleration. Seera sochii Newton isa lammaffaa yookiin immoo seera humnaa fi guulaa jedhama jechuudha. The third one is Newton's third law of motion, law of action and reaction. Seera sochii Newton isa sadaffaa seera gochaa fi mormii gochaa, action and reaction. Egaa seeronni kunniin seerota sochii wantootaa fi sababa sochii wantootaa sirriitti ibsanidha jechuudha. Three laws of motion jedhamtan isaan kana sadan kaawwatu jechuudha. Sadan isaaniiyyuu tokko tokkoon bal'inaan ilaalla jechuudha. Kutaa har'aa keessatti kan ilaallu Newton's first law and Newton's second law kan jedhu kana ilaalla jechuudha. The first one is Newton's first law of motion or law of inertia. Newton's first law of motion states that an object at rest will stay at rest and an object in motion will keep moving at the same speed in the same direction unless acted upon by an external force. Seerri sochii Newton inni jalqabaa maal jedha? Wantoon boqonnaa irra jiru. An object at rest. Boqonnaa marra turuu barbaada yookiin boqonnuma irra tura tokko. An object in motion will keep moving at the same speed. Wantoon sochii irra jiru immoo saffisa wal fakkaataadhaan kallattii wal fakkaataa irra sochii yookiin itti fufuu barbaada. Yoo maal ta'e malee humni alarraa yoo irratti dalagaa'e malee. Kanaafuu seerri sochii Newton tokkoffaan maal jedha? Wanta tokko irratti humni madaalamaa hin ta'in alarraa yoo irratti dalagaa'e malee wanti boqonnaa irra jiru akkuma boqonnaa irra jirutti turuu barbaada. Wanti socho'aa jiru immoo saffisa dhaabbataadhaan kallattii wal fakkaataa irra sochii isaa itti fufuu barbaada jedha jechuudha. This law is also known as the law of inertia. Seerri kuni seera inertia jedhamuudhaanis ni beekama jechuudha. Maqaan biraa seera kana law of inertia kan jennuunidha jechuudha. Inertia refers to an object's tendency to either stay at rest or move at constant velocity unless a force changes its state. Inertia jechuun maal jechuudha? It is the tendency of an object. Dandeettii wanta tokkooti jechuudha. Maal gochuudhaaf? Boqonnarra turuudhaaf yookiin immoo ariitii dhaabbataadhaan sochii isaa itti fufuudhaaf yoo humni alarraa irratti dalagaa'e malee. Kanaafuu inertia jechuun yoo humni alarraa wanta tokko irratti dalagaa'u baate dandeettiin wanti tokko
yookiin immoo diddaan wanti tokko boqonnaa irra turuudhaaf yookiin immoo ariitii dhaabbataadhaan sochii isaa itti fufuudhaaf taasisu inershiyaa jennaan jechuudha. So diddaa jijjiirannaa haala sochiitiin inershiyaa jennaan jechuudha. Diddaa jijjiirannaa haala sochii. The tendency of an object to resist to change its motion or status of motion haala sochii isaa jijjiirrachuudhaaf diddaan inni taasisu inertia wanta tokko jennaan jechuudha. Without any applied force, an object will either stay still if at rest or continue in a straight line if moving. Yoo humni alarraa irratti dalagaa'uudhaa baate wanti tokko irratti wanti tokko yoo boqonnaa irra jiraate achuma taa'uudhaa barbaada. Yoo immoo socho'aa jiraate ariitii dhaabbataadhaan sarara qajeelaa irra yookiin immoo daandii sirriirra socho'uu itti fufa. Hamma yoomitti hamma dhumaatti gonkumaa dhaabbachuun hin jiru ture jechuudha. Kanaafuu wantoonni sochii eegalanii kan dhaabbataniif humni alarraa sochii sana faalleessu waan jiruufidha jechuudha. Akkasumas wantoonni dhaabbatan tokko socho'uudhaaf humni alarraatti dalagaa'uudhaa qaba jechuudha. That is it. Only external forces such as friction, gravity or a push can alter its motion. Egaa sochii wanta tokko jijjiiruudhaa kan danda'u humnoota akka humna rigataa friction, humna alarraa dalageeffaman jiru, gravity, humna harkisaa, a push, applied force wanta tokko yommuu dhiibnu. Kuni maal gochuu danda'a? It can change the status of motion. Haalota sochii wantoota jijjiiruudhaa danda'u jechuudha. Wantoonni amma nuyi asitti kaafne kunniin jechuudha. Fakkeenyota fudhachuu dandeenya. Example, a book on a table remains there until someone moves it. Fakkeenyaaf kitaaba tokko table irra keessanii yoo dhiistan hamma wanni ta'e humni ta'e qilleensi ta'e sochoosutti achuma ta'a jechuudha. Humna alarraa irratti dalagaa'uudhaa qaba jechuudha. Egaa kun seersachii Niwuutin tokkoffaa mirkaneessa jechuudha. And a car moving at a steady speed will keep going unless brakes or another force like friction or air resistance slows it down. Konkolaataan ariitii dhaabbataadhaan socho'aa jiru tokko yoo humnoonni alarraa kanneen akka humna rigataa, air resistance, humna yookiin immoo dhiibbaa qilleensaa isaan kun adeemsa keessa yoo saffisa gadi buusuu baatan yoo fireenii qabuu baanne unless brakes apply konkolaataan suni ariitii dhaabbataadhaan itti fufuudhaa barbaada jechuudha. Changing the motion of a truck is harder than changing the motion of a small bajaj because the truck has much more mass. Fakkeenyaaf sinootraakii fi baajaajii yoo fudhattan haala sochii baajaajii jijjiiruu fi haala sochii sinootraakii jijjiiruun kamtu akka irra cimu isinumaaf anniisa jechuudha. Kamtu irra cima? Kan sinootiraakiiti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Sinootiraakiin hanga guddaa waan qabuuf jechuudha. Fakkeenyaaf baajaajii namni sadi ol kaasee baachuu danda'a yookiin immoo namni sadi dhiibee sochii eegalsiisuu danda'a yookiin immoo namni sadi yoo saffisa xiqqaadhaan deemaa jiraate baajaajii dhaabuu danda'a jechuudha. Sinootirakii yoo sana gochuu dandeenya hin dandeenyu. Kuni maaliifi hangi sinootirakii yookiin immoo hangi konkolaataa isa guddaa kana baay'ee guddaa waan ta'eef jechuudha. The bajaj having less mass can be pushed or pulled by a single person, while this is impossible with a truck. Bajajin hanga xiqqoo sababa isheen qabduuf because it has less mass, it can be simply pushed or pulled. Nama tokkoon iyyuu dhiibamus harkifamus dandeessi jechuudha. Garuu sinootrakiidhaaf inni kun hin yaadamu jechuudha. This ability to resist changes in motion is known as inertia. Dandeettiin haala sochii jijjiirrachuuf diduu wantoota kun dandeettiin diddaa haala jijjiirannaa sochii yookiin haala sochii jijjiirannaa kun inertia jedhama jechuudha. Haala sochii kiyyaa hin jijjiirradhu deema waan jiraadde deematuman itti fufa. Yoon socho'aa jiraadde ariitii wal fakkaatina itti fufa jedhamee yookiin wantoonni jedhanii diduun kun inertia jenneetiif na jechuudha. The ability to resist to change the state of motion is called inertia. Mass is a measure of an object's inertia. Egaa maasii define yeroo gootan yeroo baay'eetti termii kana fayyadamtaniitu jechuudha. Maal jettanii define gootani? Mass is a measure of an object's inertia. Maasiin safara inertia wanta tokkooti yookiin immoo hamma safara inertia wanta tokkooti. Kanaafuu
wanti maasii guddaa qabu inershiyaa guddaa qaba jechuudha. Wanti maasii xiqqaa qabu inershiyaa xiqqaa qaba. Kanaaf baajaajii namni tokko dhiibus harkisuus kan danda'uuf sinootireekii immoo kan hin dandeenyeef jechuudha. Some examples of applications of Newton's first law. Fakkeenyaaf hojiirra oolmaa seera sochii Niwuton isa tokkoffaa kana wantoota garaagaraatti wal qabsiisnee kaasuu dandeenya jechuudha. Gaafii tokko jira iddoo kana. Why do we fasten seat belts? What is the physics behind seat belts? Konkolaataa keessa yemmuu deemnu yookiin immoo yemmuu fayyadamnu qabattoon teessoowwan kun jiru. Qabattoo kana maaliif hidhannaa? Tokko fiiziksiin qabattoo kana duuba jiru yookiin immoo qabattoo teessoo kana yookiin qabattoo konkolaataa kana duuba jiru maal inni jedhee nu gaafata jechuudha. The answer is Newton's first law of motion. Fiiziksiin hidhannaa qabattoo kana duuba jiru seera sochii Newton isa tokkoffaadha jechuudha. Akkamitti? In a car crash, our body wants to keep moving forward due to inertia. Osoo balaan uumame yookiin immoo walitti bu'iinsi wayii osoo uumameeti qaamni keenya sababa inershiyaatiin garuma fuulduraatti sochii itti fufuu barbaada jechuudha. Ispiidiidhuma nu itti deemaa jirtu taanaan qaamni keenya itti deemuudhaaf barbaada. Sababa maaliitiin inershiyaatiin jechuudha. The seat belt acts as the external force. Yeroo kana seat belt yoo hidhannee jiraanne akka external force ta'etti qaamni keenya gara fuulduraatti akka hin darbatamne qaba jechuudha. Restraining our body and preventing it from moving too far forward, just reducing injury. Then duubatti nu qabuudhaan qaamni keenya gara malee gara fuulduraatti akka hin darbatamne nu qaba. Inni kun immoo impact yookiin immoo balaa qaqqabuu danda'u hir'isaa jechuudha. Sababa kanaaf seat belt hidhanna jechuudha. Without the seat belt, our body would continue moving until another force like hitting the dashboard stops it. Osoo seat belt kana immoo hidhachuu baanne yookiin seat belt hidhachuu baanne qaamni keenya humni alarraa irratti dalaga'u humna akkamii daashboordii fa'aa fuuldura konkolaataa yookiin immoo mastaawotii yookiin foddaa konkolaataa sanaa ta'uu danda'a. Hamma nu dhaabutti gara fuulduraatti deemaa jira. Fakkeenyaaf konkolaataan deemaa jira. Seat beltii isheen hidhatte akka tasaa konkolaataan yemmuu dhaabbatu. Egaa kun walitti bu'iinsaan ta'uu danda'a wantoota garaagaraatiin seat beltiin qaamni ishee gara fuulduraatti yemmuu jedhu kunoo qabeenyira jechuudha. Asitti immoo seat beltiin hidhanne kirashiin inni uumame yookiin konkolaataan akka tasaa dhaabbate yookiin immoo wayitti bu'ee qaamni ishee gara fuulduraatti socho'uudhaan dhaqee fuulduraan yookiin immoo fuullee konkolaataa keessan gara alaatti baheera jechuudha. Egaa kamtu akka miidhame ifadha jechuudha isumaafuu. Biirratti kan jirtu baay'ee miidhamti balaa guddaa irra gahaa jechuudha. So sababa kanaafidha seat beltii kan hidhannuuf jechuudha. Egaa airbaagiin illee ni jiru konkolaattonni ammayyaawwan tokko tokko balaan yemmuu uumamu baagii yookiin immoo waan akka saanduqa ofuma isaan qilleensaan guutamuudhaan crash yookiin immoo walitti bu'iinsa uumamu hir'isuudhaaf gargaaruu qaban illee ni jiru jechuudha. The other is frame of reference. Sadhata kan jennuun jechuudha. Egaa frame of reference kan jennu kun sochii keessatti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So sadhanni maal inni? What is frame of reference? It describes the motion of a body relative to other objects. Sadhanni maal ibsa jechuudha? Sochii wanta tokko wanta biraa irratti hundaa'uudhaan kan haala itti ibsinudha jechuudha. Maalirraa kaaniti? Maalii wal madaalchisna? Sochiin egaa wantoota lama waliin madaalchisuunidha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Wantoota lama waliin madaalchisu. Haala sochii wantoota lama waliin madaalchisnee itti ibsina jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa keessa yoo jiraattan isin teessanii jirtu. Sadhata maalitiin? Sadhata konkolaataatiin teessanii jirtu. Yookiin immoo boqonnaa irra jirtu isin sadhata maalitiin? Sadhata konkolaatate. Sadhata lafaatiin immoo socho'aatii jirtu. You are changing your position. Lafa wajjinuu sadhata lafaarraa immoo haala sochii keessanii yoo dubbanne isin socho'aa jirtu. Sadhata konkolaataatiin immoo socho'aa jirtan. Maaliif konkolaataa wajjinuu haalli wal fakkaataa kallattii wal fakkaataatti deemaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sadhanni sochii ibsu keessatti baay'ee murteessaadha jechuudha. There are two types of frame of references. Frame of reference yookiin immoo sadhatoota gosa lamatu jira jechuudha. The first one is inertial frame of reference. What is it? It is a frame that is either at rest or moving at constant velocity. Newton's laws apply here.
inertial frame of reference kan jennuun kuni sadata inertiaawaa kan jennuun kuni sadata boqonnaa irraa yookiin immoo ariitii wal fakkaatatiin socho'uuti jechuudha. Egaa sadanni kuni yeroo kamidha kan jiraatu yookiin immoo kan hojjetu wanti yoo boqonnaa irra jiraate yookiin immoo wantoonni yommuu boqonnaa irra jiraatan yookiin immoo ariitii dhaabbataadhaan yoo socho'anidha jechuudha. Asittidha seerri sochii Niwuutan inni tokkoffaan kun kan hojjetu jechuudha. Fakkeenya ala fudhachuu dandeenya jechuudha. Example, a stationary car or one moving at constant speed. Konkolaataa dhaabbatee jiru tokko a stationary car or a car that is moving at constant speed. Konkolaataa ariitii dhaabbataadhaan kallattii wal fakkaataadha socho'aa jirus inertial frame of reference keessa jiraata jechuudha. Second, non-inertial frame of reference. Inni lammaffaan non-inertial frame of reference kan jennu kanadha jechuudha. A frame that is accelerating or decelerating where Newton's first laws do not directly apply. Non-inertial frame of reference kan jennu kun sadata accelerate ta'u jechuudha. Kan guulu yookiin immoo guulli isaa xiqqaachaa deemu. Isaan kana irratti seeronni sochii Newton kallattiidhaan hojiirra ooluu hin danda'ani jechuudha. Fakkeenya fudhachuu dandeessu. A car slowing down or speeding up. Konkolaataa ariitii isaa dabalaa jiru yookiin immoo ariitii isaa xiqqeessaa jiru. Slowing down ariitii isaa xiqqeessaa jiru. Speeding up ariitii isaa dabalaa jiru. Yeroo kanatti non-inertial frame of reference keessatti argamna jechuudha. In inertial frames, an object will remain at rest or in uniform motion unless acted upon by an external force. Inertial frame keessatti wantoonni yoo humni alaa irratti dalagaa udaa baate yookiin wanti boqonnaa irra turu boqonnuma irra tura yookiin immoo wanti socho'aa jiru uniform speediidhaan yookiin immoo sochii wal fakkaataa daandii sirrii irra gaggeessaa jechuudha. Which are the type of frame where Newton's laws hold true. Egaa iddoo kanatti jechuudha seeronni sochii Newton kan dhugaa ta'an jechuudha. Maal keessatti inertial frames kan jennu yookiin immoo sadata inertiaawaa kan jennu kana keessatti jechuudha. The other is Newton's second law of motion. Seera Newton yookiin immoo seera sochii Newton isa lammaffaa. Egaa akkuma maqaa isaarraa dura yommuu kaasnu yaadattan seerri kun seera humnaa fi guulaa jedhama jechuudha. So maal jennee jalqabnee qabiyyee keenya gaafiin kun asirraa isinitti mul'ata. Mee itti yaada. What is the cause of acceleration? Sababni guula maalinni jedhee nu gaafata jechuudha. Acceleration is caused by a force. Guulaaf sababa kan ta'u humnadha jechuudha. Guulli jira jechuun humni jira jechuudha. So the cause of acceleration is simply a force. According to Newton's second law, when a force is applied to an object, it makes the object accelerate. Akka seera sochii Newton lammaffaatti humni qaama tokkotti yommuu dalagaa when a force is applied to an object humni qaama tokko irratti yommuu dalagaa'u it makes the object accelerate wantoon akka guulu taasisa. The stronger the force, the greater the acceleration. Humni guddaadha jechuun acceleration guddaadha jechuudha. Kamitti akka ta'e ni ilaalla jechuudha itti dhufaa jira. Fakkeenyaaf booksiiwwan kana lamaan fudhadha. Hangi iddoo hundatti dhaabbataa yoo ta'e. Fakkeenyaaf humna asitti dalageessaa jiru kana harka lamaan yoo daballee acceleration asitti nuyi qabaannus harka lamaan dabalaa jechuudha. F yommuu qabaannu accelerationin keenya A dha jedha jechuudha. 2F yommuu qabaannu yookiin immoo humna harka lamaan yommuu baay'isnu accelerationin keenyas harka meeqaan dabale? Harka lamaan dabale jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf asitti acceleration keenya 5 osoo ta'e 5 Newton osoo ta'e humni keenya jechuudha. Asitti immoo maasiin kun A'n keenya hammuma sanaan dabalaa jechuudha. Fakkeenyaaf humni asitti jiraatu
5 yookiin 10 so F is equals to MA. Egaa equation kana itti dhufna. Seerri sochii Newton lammaffaa kun equation beekamaa ta'e qaba jechuudha. Equation kunis isa kanadha jechuudha. Maalidha jedha? F is equals to MA hanga baay'isuu acceleration iti jechuudha. So equation beekamaa kana itti dhufna. Kanarraa ka'uudhaan humni keessan iddoo kanatti 5 isa ta'u 10 isa ta'u harka lamaan yoo dabale acceleration keessanis harka lamaan dabala jechuudha. F eta 2F 2 eta kana jechuun humni guddate jennaan acceleration guddaadha. Maaliif hariiroon isaan lamaan gidduu jiru kunoo hariiroo sirrii waan ta'eef jechuudha. What will happen to the object if an unbalanced force acts on it? Objectiin tokko yoo humni madaalamaa hin ta'in alarraa irratti dalagaa'e maal ta'a? Objectiin tokko maal ta'a? Egaa gaaffii kana gaaffilee xixiqqoo garagaraatti qoqqooduu dandeenya jechuudha. Inquiry 1. What will happen if a force F is applied to an object of mass m which is initially at rest on a horizontal smooth surface where friction is negligible? Humni tokko wanta boqonnaa irra ture tokko yookiin immoo diriiraa irra kan smooth ta'e rigata hin qabne yookiin immoo rigan akka hin jirretti yoo daganne humni wanta tokko irratti yoo dalagaa'e wanti sun maal ta'a? Waan boqonnaa irra ture humna yoo irratti dalageessine dirri inni irra ture sun horizontaalii fi smooth yoo ta'e frictioniin akka hin jirretti yoo yaanne maal ta'a nuun jedha jechuudha. Wantoonni maal ta'a? Ni socho'a jechuudha. It moves with some velocity in the direction of the applied force. Homa gaaffii hin qabu jechuudha. Velocity wayitiin gara kallattii humnaatiin wantoonni sun maal ta'a? Ni socho'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa. How does a move as long as the force is maintained? Humni suni tokkittuma dalagaa yoo dhaabbachuudhaa baate humni suni dhaabbataadhumaan yoo irratti dalagaa'e biraan hafuu jechuudha humnichi. Al tokko push godhee hin dhaabatu. Humnichi yoo wajjumaan deeme yoo wantoonni maal ta'an hin jedhee jechuudha. Egaa asitti sirsichi Newton lammaffaa bira dhufne jechuudha. Wanti suni maal ta'a jechuudha? Sochii isaa itti fufaa jechuudha. Sochii immoo itti fufu immoo speedii isaa adeemsa keessa dabalaatee deema jechuudha. So the object velocity is increasing uniformly through time. Velocity yookiin immoo ariitiin wantichaa yeroodhaa gara yerootti dabalaatee deema jechuudha. Velocity dabalaa deeme yookiin immoo jijjiiramni velocity jira jechuun acceleration ni jiraata jechuudha. That means it is accelerating uniformly. Velocity uniformly increasing ta'aa deema jechuudha. Yeroodhaa gara yerootti haala wal fakkaataatiin dabala. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf daqiiqaa 2 booda 2 meetir per second yoo ta'e 4 booda 4 meetir per second 6 booda 8 meetir per second bifa kanaan yoo deeme accelerationin dhaabbataa ta'a, velocity'n immoo itti fufiinsaan jijjiiramaa deema jechuudha. Gaaffii sadaffaa. Inquiry 3. What will happen to the magnitude of the acceleration if the force is doubled or tripled while the mass is kept unchanged? Acceleration qaama tokko irratti yookiin immoo hamma acceleration yookiin hamma guula qaama tokko irratti humni yoo harka lamaan dabale if the force is doubled akkasumas harka sadiin if the force is tripled yoo hangi wanta tokko dhaabbataa ta'e nuun jedhe jechuudha. Egaa formulaa keenya F is equals to ma jedhu sana yaadachuudhaa qabna jechuudha. From the second Newton's law of motion we know that F equals, let's say F1 irraa kaanu F1 equals M1A1. In our case kana irratti maal jenneera? M1 equals M2 equals M jenneera jechuudha. Isa kana yoo ta'e let's say if F2 equals twice of F1 jennee barbaanna jechuudha. Humna lammaffaan yoo harka lamaan dabale akkuma irratti akkuma ilaaltan humna hanga tokkoffaa kanarratti dalagaa yookiin immoo hanga wal fakkaataa kanarratti dalagaa harka lamaan yoo baay'isne maaltu ta'a kan jedhu ilaallaa jechuudha. So amma formula keenya hojiirra oolfanna jechuudha. Egaa iddoo kanatti F1 is equals to M1 times A1 jechuun maal jechuudha? A1
asitti kaa'uu dandeenya. A1 equals to F1 over M. Humna tokkoffaa sana hiruu maasii tokkoffaati. Maasii tokkoffaaf lammaffaa wal qixa waan ta'eef M jennee fudhanne omayyuu rakkoo hin qabu jechuudha. F2fis akkasumatti barbaadna jechuudha. Yookiin immoo acceleration lammaffaa. A2 equal to F2 over M2. M2 jechuun M dhuma jechuudha. Kana immoo bakka buufan F2 jechuun immoo maal jenneerra iddoo kanatti twice of F1 jenneerra jechuudha. Which equals twice of F1 over M. Egaa A2n wal qixa 2 baay'isuu F1 over M ta'a jechuudha. F1 over M jechuun immoo iddoo kanatti eenyu jenneerra A1 jenneerra jechuudha. So A2 equals twice of A1. Harka 2 A1 ta'a jechuudha. Kanaafuu hangi dhaabbataa ta'ee humna wanta tokko irratti dalagaa harka 2 yoo baay'isne acceleration isaatis 2 baay'ata jechuudha. Harka 2 baay'ata jechuudha. Okay, inni itti aanu lammaffaan immoo maal jedhe if force is tripled, humni harka 3 yoo dabale. If force is tripled, if F3, let's say F3 jennu, F3 is equals to F3 times F1 yoo ta'e yoo nuun jedhe jechuudha. A3 equals A3 jennee bakka buufannu F3 over M3. M3 jechuun M dhuma waan ta'eef jechuudha. Oma rakkina hin qabu. Iddoo kana M3 sitti dabaluu dandeenya equals M hanga dhaabbataadha waan jenneef jechuudha. F3 jechuun 3 times F1 jenneerra iddoo kanatti. So A3 equals 3 times F1 over M. Egaa A3 equals 3 into F1 over M. F1 over M jechuun immoo maal jenneerra? F1 over M jechuun A1 dha jenneerra jechuudha. Kun iddoo kanatti A1 equals F1 over M jenne. So 3 times A1. Egaa kuni kan nutti mul'isu maalinni humni harka 3 yoo dabale acceleration illee harka 3 akka dabalu, humni harka 2 yoo dabale acceleration illee harka 2 akka dabalu nutti agarsiisa jechuudha. So kana conclude yommuu goonu, if the force is doubled, the acceleration is also doubled. Humni hanga dhaabbataa ta'ee humni harka 2 yoo dabale acceleration illee harka 2 dabala. If the force is tripled, humni immoo ammas harka 3 yoo dabale acceleration also tripled or increases in 3 factors or in the factor of 3. Harka 3 dabala jechuudha. Bifa kanaan hariiroon isaanii wal fakkaataa ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Inni itti aanu inquiry for what will happen to the magnitude of the acceleration of the mass is doubled or tripled while the force is kept unchanged. Egaa ammoo maal jedhe yoo humni qaama tokko irratti dalagaa jiru dhaabbataa ta'e konstantii yoo ta'e hanga isaa harka 2 yoo guddisnee fi harka 3 yoo guddisne acceleration maal ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. Acceleration maal ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. Humni maalidha jenne dhaabbataadha jenneerra. Jalqaba irratti hanga wanta sanaa harka 2 baay'isnee ilaallaa. Lammaffaa irratti immoo harka 3 maaltu ta'a. Ammas formuulaadhuma keenyatti fayyadamudha jechuudha. Egaa seera sochii nuti lammaffaa irraa maal qabna? F1 equals M1 A1. Kana jechuun gama biraatiin A1 acceleration jalqaba jechuu keenya equals to F1 over M1 akka ta'e beekamaadha jechuudha. Garuu kennama keenya irraa maal qabna? But we have F1 equals F2 equals F3 hunda isaatinuu F yaa jennu dhaabbataa waan ta'eef jechuudha. Dhaabbataa waan ta'eef jechuudha. Egaa hima kana qabna. Then if M1 equals to if M2 equals to M1 maaltu uumama kan jedhu ilaallu jechuudha. Equals to twice of M1 harka 2 guddisi waan nuun jedheef jechuudha. Formula keenya keessa bakka buufanna. Yeroo kanas maal ta'a? A2 equals F2 or F over M2. M2 jechuun immoo maal jenneerra? F over twice of M1. Twice of M1. F over M1 jechuun immoo A1 jenneerra jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Accelerationii lammaffaan accelerationii jalqabaa hiruu 2 yookiin immoo walakkaadhaan accelerationii jalqabarraa akka hir'atu nutti agarsiisa jechuudha. Then what about if
the mass is tripled. Yoo hangi dabale hoo, then if m3 equals 3 times m1 yoo ta'e yoo, ammas bifuma kanaan bakka buufannaa jechuudha. Yeroo kana immoo maal arganna? A3 equals F3 or F over M3. M3 jechuun maal jenneera? 3 times M1 jenneera jechuudha. F over M1 jechuun immoo A1 jenneera. Yeroo kana immoo xumura irratti A3 keessa maal ta'a? A1 over 3 ta'a jechuudha. So salphumatti kana conclude yommuu goonu, for the constant force as the mass is doubled, hangi harka lamaan yoo dabale, acceleration is reduced by half. Acceleration in harka lamaan xiqqaata yookiin immoo walakkaadhaan xiqqaata jechuudha. When the mass is tripled, yoo hangi immoo harka sadiin dabale, acceleration is reduced by 1/3. Tokko sadaffaadhaan hir'achuusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. So kana conclude yommuu goonu, hariiroon hangaa fi acceleration gidduu jiru hariiroo faallaa ta'u, hariiroon humnaa fi acceleration gidduu jiru immoo hariiroo kallattii ta'u. Isuma dura maal jennee ilaalle? F is directly proportional to A, or A is directly proportional to A, and also A is inversely proportional to M jennee akkuma keenya sana jechuudha. So hariiroon isaanii walii faallaa ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Isuma kana furuuf kan itti deemamedha jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Egaa gabaabsinee seera sochii Niwuteen lammaffaa maal akka ibsu yommuu keenyu, Newton's second law of motion or law of force and acceleration states when an unbalanced force acts on an object of mass m, the object accelerates in the direction of the applied force with the magnitude of acceleration directly proportional to the net applied force and inversely proportional to the mass of the object. Seera sochii Niwuteen lammaffaan maal ibsa jechuudha? Humni madaalamaa hin ta'in tokko hanga wanta qabu tokko irratti yoo dalagaa'e, wanti suni kallattii humna dalagaayetiin socho'a. Akkasuma hammi guula wanta sanaa humna dalagaa'e wajjinuu hariiroo sirrii qabaata. Hanga wanta sanii wajjin immoo hariiroo faallaa qabaatan jedha jechuudha. Newton's second law of motion states when an unbalanced force acts on an object of mass m, the object accelerates in the direction of the applied force with the magnitude of acceleration directly proportional to the net applied force and inversely proportional to the mass of the object. Mathematically, A is directly proportional to F net and A is inversely proportional to mass, or bifa kanaan kaa'uudha dandeenya jechuudha herreega isaaniitiin. Egaa F kan jennu kun net force humna irratti dalagaa'e measured in Newton, M mass of an object measured in kilogram, acceleration, the acceleration A is acceleration of an object measured in meters per second squared, meters per second squared dhaan safarama jechuudha. So gabaabinaan seerri sochii Newton inni lammaffaan isa kana ibsa jechuudha. We write A equals Kf net over M. Egaa K'n kun eessaa dhufte jechuu dandeessu jechuudha. Proportionalitiin yommuu jiraatu yeroo kamiyyuu maaltu jira? Konstaantiin jira jechuudha. Konstaantiin jira. Proportionalitiin kun constant jecha jedhu kanaan yookiin immoo dhaabbataawwan garaagaraatiin jijjiiramaa jechuudha. So K times F net over M jechuudha. So the constant of proportionality K is equal to 1. Proportionality K kuni tokkodha jechuudha. Sababa kanaaf barreessuu dhiisna jechuudha. So in mathematical terms the preceding statement can be written. Egaa bifa kanaan formula acceleration fi humna barreessina jechuudha. Is equals to F M akkasuma immoo F is equals to M jennee kan barreessinu suni sababa kanaaf K'n kuni tokko waan ta'eef barreessuudhaan dhiifna jechuudha.
we can rearrange this equation. F net is equals to ma. Bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. So seerri sochii Niwuteen lammaffaan foormulaa beekamaa kanaan kan ibsamudha jechuudha. Egaa kutaa kana keessatti wantoota nuyi kaasaa turre keessaa net force jennee dubbachaa turre jechuudha. Net force kan jennuun the sum of two or more forces or resultant forces. Net force jechuun humna walii gala jechuudha. Ida'ama humnoota lamaaf sanaa olii yookiin immoo resultant force kan jennuun sanadha jechuudha. Acceleration. Acceleration jennee immoo dubbachaa ture. So what is acceleration? Yaa onnee beektu kana dura irra deddeebitanii hiiktaniitu yeroo yaadattaniif jechuudha. Acceleration is simply the time rate of change of velocity. Acceleration jechuun reetii jijjiirama ariitiiti jechuudha. It could happen when a body changes the speed or direction of motion or both. Acceleration uumamuu kan danda'u yommuu wanti tokko speed isaa jijjiirratu saffisa isaa akkasuma kallattii isaas yommuu jijjiirratu yookiin immoo lamaan isaa yommuu jijjiirratu acceleration jiraachuu danda'a jechuudha. System yommuu jennus wantoonni kun fiiziksii keessatti yeroo baay'ee si mudatu jechuudha. So what is system? System is a collection of objects, elements or components that are organized for a common purpose. Egaa sirna yookiin immoo system kan jennuun walitti qabama wantootaati jechuudha. Wantoota elementoota garaagaraa yookiin immoo qabiyyeewwan garaagaraa dhimma murtaa'aa ta'eef yookiin wal fakkaataa ta'eef organized kan ta'an system jennaan jechuudha. Anything outside the system is the surrounding. Egaa wanti system wanta barbaachine sanaan ala jiru surrounding jennaan yookiin immoo naannoo jechuu dandeenya jechuudha. The SI unit of force is Newton. Egaa unity waaltaan humna Newtonidha jechuudha. In terms of the three basic quantities of measurement in mechanics, length, mass and time is expressed as egaa unity kana unity length, mass fi time ittiin yommuu ibsinu 1 Newton equals 1 kilogram, the unit of mass, times meter, unit of length, and per second squared unit of time. Bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Dimension isaas bifa kanaan gaafatamuu dandeessu, kaa'uu dandeessu jechuudha. So SI unit of force in terms of the basic units is kg meters per second squared or kilogram meters per second squared jechuudha. Large quantities of forces can also be expressed in kilonewton. Egaa humnoota baay'ee gurguddootaan prefixii kilo jedhamu. Kilo jechuun kuma jechuudha. Fayyadamnee ibsuu dandeenya jechuudha. So 1 kilonewton means 1000 newtons jechuudha. Egaa walumaa galatti kutaa irraatiif qabadde kana isiniif daadde isa kana fakkaata. Kutaa itti aanu keessatti Newton's third law of motion kan jedhu irraa kaaneet waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu isinis amma ammaatti chaanalicha subscribe godhe taanan maaliif duree subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan viidiyoowwan like share gochuudhaan yoo tokkisan viidiyoowwan lakkaa'u dagatiina caalamatiin deeggaruu barbaaddan viidiyoo keenya ilaaltan dhiibbanii banaddaa akkasumas maatiiriiwwan barnoota adda addaa argachuu barbaaddan chaanaalii telegiraama keenya Abdiifsiis Akaadaamii jedhu gochuun dagatiina qabiyyattaan kan ammoo arginutti barnoota gaarii dubbisaa